Hello, hello. Ah? Maal eessa dhisa? Eeboo gamanaan jira boo. Ah? Ah, David si barbaadeetiin jiraan jirra. Ayyaa. Ayyaa. Gaafa achitti eegamaan tana. Cinkii natti bakka dirqumaan hegeree nama balleessaa miti. Barsi laaggaasee sin naqanii sin gubuudhaa barsin. Qoy hegeree tiyya hunda taphattee jirti. Kanaaf jireenya keetirraa ka'e. Takkaanaa jiraata takkaatii jiraata biyya tana keessa. Ayyaa. Maaliga? Maali jiru na taasifatu? Siina jeesaa egeree. Oomee rakkuma naamteef qofanii nuti rakkoon dandeenyu saatan. Maal jettee? Akkam na godhe? Jideesi. Waa meeqaan itti bitanii beektaa? Maal fa'aa itti bitte? Daabaniin biteef. Daaba takka? Faantaa hin obaase. Faantaa? Lama? Ruuzanii nyaachise. Ruuza? Ayyee? Hoteelaan geessee. Jecha kana hundi iddigi naaf hoteelaan geessee jettee ruuzanii nyaachise. Faantaan hin biteef. Wallee kanumaaf akkanas si biteef. Waan qaalii bar. Waan qaalii bar. Waan qaaliidha? Taani biteef. Hoteela ni geessite. Daabaan biteef. Soomana keessaas shurbaa ni obaaste. Waamuma ittuma lakkaa ooltaa jechuudha. Wallee lakkoofsuma kanaaf si jubbuun nabdu wanti. Guyyuma idaatiin bira nagin. Haatima baddee bu'aati. Bakka amma akkamiin taate diddee bakka diddee jirti itti lafee. Adeera ofii. Ayi sanboodoo? Sanbooda ka? Na diddee boo. Duboo isin si diddee maali ati wanni asii jiruu maarree jiruu maal si goote? Mataan kiyya bakka ni jiraa gisee laaltu. Bakka hin jiru dhugaa maal taatisa? Bakka irraan ooftee jirti narbii sammuun kiyya rakkina qaba. Okay. Biloon asii hiikkatee jechuudha. Anamma gama kiyyaa wanni sii dhaabu. Furmaata mataa keetii kan nammati. Furmaanni mataa kiyyaa maal seete? Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam kam jee? Taqu duniyaa wattaqu nisaa jee. Addunyaa sodaadhaa isin hin alaakin dubartii sodaadhaa takkaa'uu dhalaa sodaadhaa jee. Maaliif jee ho'a itti ta'e waan akka keetii kanaaf humna haa ta'u halaafamuu deemu. Ani saniifuu gaabbalessa kiyya dalagaa irraa is na qabdee jarjarattiin jira. Humna gumee kanaaf dawwal jiranii. Maallaqa takkaas fuudhuuf hin deema. Egaa rabbi sirraa qabu waan akkanaati. Aboo bar yaadaan na jiraan sin jeema. Kamiin godhe? Dhiisuu hin dandeessu. Ifa jeesire. Niin fadhaa bartan. Kanaaf ni feeta. Kanaaf fadhaa. Kana feenaan dubu itti dhiisi jiraadhu haa dubu. Gaafa yeroo geessetti rabbiin ishee buuta akkasi qalaati. Oo kayii furmaatan qabdooti narraa kayii deemasi. Akkam boo? Kayii furmaatan qabdooti. Yoo nama dhageessu lattuu gaatee yoo dandaateeti. Gaafa nama dhageessee wal agarra.
Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota dirree Multimedia. Egaa sagantaan keenya kan guyyaa irraa ergaa gurguddaa akka dabarsu abdii guddaa qabna. Kanaaf isinis ergaawwan kanarraa akka qooddattan kabajaaf jaalalaan isin gaafachaa. Ergaawwan kanaatis namni irra guddaan jechuudha dubartiidha jedhee lubbuusaa hanga wareeguudhaatti kagahutu jira. Kanaaf dubartii yeroo keessatti lafa jirti. Bash bakka hunda dubartii jaanii lubbuu namaa galaafachuun hedduu waan gaarii miti. Kanaaf gisee yaanni gama kanaas dhufe soomana torbaan keessaa atleast yoo zikkaate guyyaa lama kamisa isiniina soomanuun akkaataa rasuulli keenya karaa nu godheen waan karaa qabachuun dirqama ta'a. Yaada jiru hunda yeroo yaanni dubbees quraana qara'uudhaan yaada keenya ofirraa xiqqeessinee hegeree fuuldura keenyaa ilaalannee booda ija wajjin saaliyaa kadhannee rabbirraa akka harkannus abdii guddaa qabna. Kanaaf hegeree teessan dubartiidhaaf jecha kan balleessine gamuunumaaniin kabajaaf jaalalaan isiniif dhaama. Egaa akkuma obboleessi keenya Abdulwaasiin nuuf himetti ergaan diraamaa kana gabaabdumatti yeroo teenya jechuudha nutummaan hundinuu yeroo teenya waan hin taanetti dhalaatu gabbazee faantaa kookaa jinni hoteela maarreennee yeroo teenya gubuurra rabbiin gaafa yeroo geessetti ifiifuu rabbiin tanuuf qoode jechuun dhabnu jechuudha. Saniifuu waan hin taanetti yeroo keenya gubnee dhalaa jennee iffannisuu ifajjeesuu sababa dhalaatti saayibaa ijoollaluu ati maal beekte maarree jechuurra haasaa takkaawuu dhaamsa obboleessi keessii qabu dhaamsa isaa fudhattee kananii fi toltutti deemnee akkanii fi ergaa diraamaa kanarraa akkam jette maal jedhamsa ergaa diraamaa kanarraa qooddattanii akkanii fi dhaamsa kanatti fayyadamtan shakkii takka hin qabne. Waan guddaa irraa baratan jiingaaboo. Waan guddaa akka irraa baratan abdii guddaa qabnaa isin jechuu jirra boo. Dhageessanii miti? Waan guddaa irraa baratan. Kanaaf like, share, subscribe godhuun saayibban keessan biraan ga'a. Warra jaalatu sammuu biizii gootee bilook godhuu deemtu fa'a dhaqaatee itti himaan isin hin jedha. Piip. Atuu barsi qabdee na fakkaata. Biyyoon akkas ilaalu. Bu'aan firraa hin hidhe. Maaliin hidhe? Haada quraanaatiin hin hidhe quraana. Quraanaan hiite. Quraanaan hin hidhe firraan. Mee naa himaanis ni hidhaa takkaan na dalale. Ustee quraanuma itti qaraata. Soomanta torbaan keessaa guyyaa lama. Guyyuutii miti. Kamisummaa fi isiniin ni soomanta. Ni soomanta. Quraana itti qaraata. Sheeyxaanaa bara wanni tun ni beektaa? Namarraa dhaabbatti. Si galee? Kanaaf hadiisa quraana itti qara'uun. Saniifuu ergaa kanarraa akkanii fi waan guddaa baratan abdii guddaa qabna. Namni nii fi chaanaala kana haaree taatan like, share, subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Salaam nageetti.